nama waan viidiyoo kana fuudhee caybii obboleettii fi sattaru didee gadi baase. Namni caybii kana gadi baase illee dogongoree gadi baase waan ta'eef inni illee kallattii amantaa isaatiin nama sanillee dhifama. Qeeqni kiyya guddaan warruma waan kana fuudhee warri hin beekne biraan gahee ajandaa godhee irra haasaa oolee bulu kanatu irra hedduu garaana gubee mucayyoo ilma namaati. Namni waan kana gadhiise illee ilma namaati dogongoree gadhiisuu mala. Sanammoo bakka dogongoran dhaqanii deemanii rabbi isaanii dhifama gaafachuu waan irra deebi'uudha. Ijoollee keenya immoo shamarran akkuma obboleessi keenya ustaad beekiin dubbatetti waan akkana kana yoo abbaa manaatiif illee ta'e maaliif waan kana faranjii hojjetee nu kenna TikTok haa ta'u, Telegram haa ta'u, Facebook haa ta'u, YouTube haa ta'u faranjii dalagee nu kenna. Faranjiin waan nuti hojjennu kana takka kan keessa waltee bulti takka takkaan isaa oomishuun dadhabne waan isa keessa yeroo beeku dhabuudhaaf hin jiru. Kanaaf dubbii namoota baay'eetu namoota gurguddaas keessa jira waan ta'eef dubbii dheeressuun barbaadu. Yoo abbaa manaaf illee ta'e eenyuuf illee yoo ta'e viidiyoo akkana obboleewwan keenya shamarran sa'ee dhiirrin waan akkana irraa uf qusadha. Waan akkana gonkumaa hin dalagina. Wanni akkana kun amma dura ture. Wanta kana ammoo dhaabatee badee ture. Waan akkana gochuu irraa duuba uf qusadhaadha sun akkas. Obboleewwan keenya waan dogongora akkanaatti hin deebina warri hubanis dubbii asuma dhaabbattu fuudhanii ajandaa godhuun anaaf ammoo akka itti saalfadhu akka itti kaampanii godhee isin dheeressa dhiifama guddaa. Dabar gorsa bareedu nu keenta idara galatoomi wallahi namni hundi beeki ka gorsa kennan kanallee beekta shamarri keenya itti fayyadamtu. Wanti kun immoo haarawaa miti. Viidiyoon kun amma akka ajandaa haarawaa ta'e olaa bahu malee wanti kun waan marraa hedduu yeroo hedduu deddeebi'eedha beeki. Mee ka haarawuti kunis carraa himaat dubbadhu mee gaggabaasee nutis dadhabne shaqaalummaa gandaati kana ganama ofirraa rafna gabaabsi dubbadhu meetis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma jarraan agennu keessaniif anillee waan dubbatame kana ol dubbadha jedhee yookaan immoo beekumsa addaa qaba jedheeti miti yaa'u wanni asirratti adeemaa jiru sooshaal miidiyaa kanarratti akka ilma Oromootiif akka ilma Muslimaa tokkotti wallahi baay'ee nama saalfachiisa. Nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru namni namummaa isaa yoo kan ittiin beekamu tokko dogongoraa beekta. Garuu irra caalatti itti mammalee itti hidhanii jedha Oromoon nuti hundi keenya har'a mana garaagaraatii fi maatii garaagaraatii fi naannoo garaagaraatii yaanee dhufnee asitti yeroo bakka tokkotti akka wal geennee teennu akka waan nama maatii tokkooti. Sirriidha biyyaa fi biyyoollee walitti qabna amantiillee walitti qabna sabummaallee walitti qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf akka ijoollee teennaatti keessattuu ijoollee muslimaatti kanaan durallee dubbadhee jiran wanni sooshaal miidiyaa kana ajeessaa jiru numa namataa kiyyaa dabalatee jechuudha. Ijoollee Oromoo muslimaa qofaa miti namni TikTokii fi sooshaal miidiyaa kanarratti itti fayyadamaa jiru. Namni biraa bu'aa irraa buufataa jira. Kenna immoo ofii amantii illee xiqqeessee ofillee xiqqeessee maatii ofiillee xiqqeessee obboleettii ofiillee xiqqeessee haadha ofiillee xiqqeessee haadha mana ofiillee xiqqeessaa jira. Dubartii kana kan godhaa jiru eenyuun anuma mataa kiyyaa suma mataa keetti. Yoo kana jedhu dhiira hundaa miti. Dhiira garii jira gadheen kagatii haadhaallee hin beeyni kagatii obboleettiillee hin beeyni ka amantii ofiillee hin beeyni ka qabriillee hin beeyni ka guyyaa qiyaamaallee hin beeyni. Dubartiin jaalalaan ni mo'amti 100% yeroo gabaabaa keessatti dubartiin ni mo'atamtee jaalalaan. Dubartii san eenyu kaleetti gataa jira numa ijoollee dhiiraati. Kaleessa yeroo biyyaa baanu ijoolleen teenna dubartiin har'a guutuun jaraa gadameessa ishii keessaan baane malee haadha teenna beeki. Nullee ganaa fuudhee ilma horachuu henna. Intaluma akka mucayyoo sanii fuudhuu henna. Sii galee kan dogongorsiisaa jiru eenyuun numaa jedhaan ammallee irra caalatti nam tokko wanni kun yeroo tokkoffaa lammaffaa sadaffaa miti yeroo hedduu deddeebi'ee asirra sooshaal miidiyaa kanarratti beekte silaa irraa barata namni osoo akkas ta'e hoo gaafa biyyaa baanu dhiiras ta'e shamara akkaataan itti maatiin keenya itti nu geessee fi nuti biyyaa baane akkami amma eega biyyaa baanee ruuzni hambaa nutti tolee waayifaayi nutti tolee moobaayila bitanne akka barbaannetti nyaannee dhuunee quufnee jennee namni baratee ji'arra qubatee ufsee namni beektaa ofii garuu wallaalaan akka ijoollee teennaan jiru barumsaan wallaalaan gadi aanaan jechuudha. Maaliifi osoo har'a intarviidhaaf hojii wayiitiif deemtee addunyaa kanarraa biyyattiin qabeenya yookaan hiyyeettiin gadi aantuun Neepaaliidha. Har'a intarviidhaaf akka ispeeshaalii nuti warra biyyoota Arabaa keessa jiru kun jechuudha. Intarviidhaaf osoo biyyoota kamii wajjinuu deemtee namni CV ofii qabatee gara osoo hojii sana argatin deebi'u ijoollee Oromooti. Maaliifi ceekuun dhufne kaasammuun hin dhufne beekinu. Kana yoon barannee amma sooshaal miidiyaa kanarraa barate mana kee teettee digirii eebbifamuu dandeetta baram nutu uumama keenya horii na fakkaate malee ana kan hayyuullee ni qabna sirriidha beekaallee ni qabna
nama amantii fi sabummaa isaallee waan kaayoo biyyaa ba'eefillee dalagatee ni jira. Dubartii hundaa miti ammoo dubartii muraasa namni waan kana dalagaa jiru. Jaarsumaa fi jaartiin kitaaba rabbii keessatti illee dubbatamee jira. Yoo wal dhabu akkuma jaalala jiru wal dhabbii illee ni jira. Erga wal dhaban ammoo eebii ofii gaffidanii wal sattaruu dhabuun kun salphinaa beeka. Rabbi illee nama gaafata. Sigaleen ispeeshaalii sooshaal miidiyaa kanarraa wanni sooshaal miidiyaa ajeessaa jiru wallahi ijoollee musliimaati dhugaa dubbachuuf taanaan. Dubartiin jaalalaan ni mo'atamti bakkatti mo'atamtee maal godhaa innummaan eega isiin sangoote ani isii deeggaraan jiru isiin gaarii goote jedhaan jiruun erga isiin sangoote innummaan maal godhaa fidee asirratti poostii godha haadhan qabu namni sun obboleessan qabu namni sun jaartiin qabu namni sun kanaaf fuudhanii itti horachuun hedduun garam deemaa jirra beekumsi keenya akka kaarootii lafa jala gad deemaa jira wayita namni biraa barumsaan fagaatee jaarra qubataa jiru jechuudha. Keenya akka keenyatti maali beektaa tokko inni miidhe wallaahi lazii we are arrogance most of us. Dunqoroodha uummanni keenya marallee jedhaan jiru garuu ispeeshaalii ijoolleen biyya wannoo kana keessa jiran osoo barumsa takkan baratiin biyyaa bayanii asirratti eega tiktookii banate beekaan isa baasee hin jiru. Eega surree iccitaa jilbarraan godhate hayyuun isa baasee hin jiru. Siigalee ani akkamitti akka uummanni yaadu naa galuu zamana teknooloojii keessa fagaanee new generation ofiin jenna garuu old generation hin kennuun dhugaa dubbachuu warra offline irra dhalate san siigalee warra internet akkuma hin qabne. Sagaleen kiyyan dhagamaami? Nin dhagama. Garamitti akka deemaa jiru naa galuu didee barana garamitti akka deemaa jiru new generation ofiin jetti new generation jechuun barate istaayilii qofa eeggattee deemti istaayilii uffata ilaalcha ati uummata kanaaf qabdu wanni ati dubbattu wanni ati hojjettu guutuun riikoordii ta'aa deema bar guyyaa qiyaamaa galmee keessi kennamee irraa dubbifatta. Amma warroonni fakkeenya akka amma Haydar jedhe garasitti bananii jaarsummaa kuma 8 ilaalan isii yaadanii fi seeta Haydar namni fooloowarii barbaada. Rabbiin dagatee qabrii dagatee fooloowarii bichaa barbaada namni beekamtii bichaa barbaada sooshaal miidiyaa kanarratti har'a wanni ta'aa jiru. Ati waan gaarii tokko gadhiiftee laayikii takkatti yoo argatte rabbi biraa immoo laayikii miliyoona argatta. Siif gala garuu waan badaa rabbii fi qabrii ta'ellee balleessu gadhiiftee har'a nama 10,000 20 yoo silaale guyyaa qiyaamallee akkasuma itti saalfatta. Siif galee ammaa garuu jireenyi gabaabduun tuni waan guddoo sitti fakkaata. Kanaafuu Suleemanillee jirrisaa irratti rifni waan qabe fakkaata. Akkuma reeffa Haydar jedhe waan kana sumatti osoo dhaabne ijoolleen teennata musliimaa keessattuu shamarran rabbii jedhaa hin sobamina. Kaayoo teessan biyyaa baataniif hin dagatina. Har'a galkan isa wajjin akkasii haasayaa bultu haadha ta'e bira dawwaltee osoo du'aa irraa fudhatte abbaa kee bira dawwaltee osoo du'aa irraa fudhatte santu ajirii sii qaba addunyaa fi akiratti illee. Ijoolleen mana asirra waan akkanaa dalagaa jiran kun hagam bilbilanii haadha jaraa hordofaa jiran. Gatii akka haadhaarii addunyaa kanarratti wanni haadhaan madaalu hin jiru. Shigalee kaayoo biyyaa baaneef dagannee akkasiisa yookaan gurbaa akkasiisan kaarra dubartii waraabee gadhiisu haati isaa waan itti illee irra raftii bara. Abbaan isaa waan itti illee irra rafaa bara eega biyyaa bahee algaa gaarii itti jijjiireen beeku uffata gaarii itti jijjiireen beeku isii dhagaruu halkanii guyyaa ta'ee wajjin haasa'e qabaruulee rabbi irraa gaafatu. Kaayoo biyyaa baaneef akkamitti daganne nu? Dubartii salphisuu biyyaa baane nu haadha teena xiqqeessuu biyyaa baane nu niitii teena xiqqeessuu biyyaa baane nu beekumsi keenya kana bara jallee sileen jedhu konkolaataa oofaa jiru keessatti. Waan jedhu barbaadhaamsa kee dhiifama guddaa ilaa namoonni hunduu arganii wallahi cubbuu ijoollee kanaatti wal nyaachisaa jira. Ijoolleen tun haqnurraa dhabdee har'a namni 8,000 aalamni miidiyaa fayyadamu har'a micattii takkeetti tana gadi oofee ol oofa. Silaa har'a feemas illeen beekalleen hayyulleen abbaan amantii kan agartee kamiyyuu silaa ijoollee kanatu haqnurraa qaba sila. Namni sababa isaatiin lubbuun takka du'arraa baraarte akka waan lubbuu addunyaa irra jirtu du'arraa baraaree. Namni lubbuu takka baase akka waan lubbuu addunyaa irra jirtu baasedha. Osoo Qur'aana keessatti jedhamu osoo dhageenyu osoo beeynu har'a namni hundi cadhisee viidiyoo micattii takkitti har'a miidiyaa yoo xiqqaate namni miliyoona daawwata. Garuu ijoolleen tun galgala ganama laayivii seenti gizee qabbanaati. Ani amma kombortaa uffadhee asiin ibidda bira kaayee taa'aa jira. Odoo kun jiru sagalee tana ukkaamsinee haqa ijoollee tana ukkaamsinee waan silaa dubbatamuu hin qabne waan silaa dhokfamuu qabu dhoksine jenna. Kanaafuu rabbiin inshallah ijoollee tanaaf haa birmatu akka mataatti qabattanii fi nagaan naa bulaa maatii kiyya ulfaadhu galatoomaatillee wallahi subii sa'aatii an ka'uun beeytanii nagaan naa bulaa jechuu barbaadeetti galatooma.